achi helikopterii dhufee fuudhaa barachi keessa daakuu jechuun yaani haga tokko of danda'a waa wahii haa jechuun daakuu akkasitti daattee bishaan san garba san qaxxaamurtee bahuu osoo hin taane lubbuma tan teetu wayii bishaan san ofirraa iyyuu wanna godhuun bara waan takka bar. Ani fakkeessa gabbuunaan achumaan jala gattara akka sooftii keessa bu'eetti meeshaa walleen tattaaffadhu. Haadha faatee asii waa jedhaan dafii dooniidhaan mokkori. Nama akka keetii bishaan hin nyaatu awwalayyuu osoo itti gad darbanii bishaan gubbaa kana tabsiisaa homaayyuun godhuudhaan. Amma bishaan ana danda'ee gubbaa kana na tabsiisaa lafatti dhiirmaamma doonuu na sodaata. Haadha faatee dhugumaa ati amma hin sodaattaa? Bahara kana osoo deemisiin jedhan deemtu. Jirtu laa qurxummii sodaadha yaani viidiyoo tokko argee asii doonii irraa. Qurxummii san haadha faatee kan jechuudha televezyiinii irratti yeroo laallu san qurxummii qaamaan argee yaa kan oluu taalu sana guddaa san. Warabbal kaabasii asumarratti ol bahee ka'ee asumarratti kan ati ilaaltu akka seexana wayiiti baqa achi gama sanatti immoo argita asirraa ka'ee gama sana ba'a jechuudha. Dhufeetuma markaba biraan akkana ol mul'atee ka'ee afaan isaa jechuun isa guddaa akka sanaa miti. Garuu hin jiraa miti giddu galeessi asii ka'ee gama sanatti argita baqa. Maamadoo fi Bahara maaltu tokko godhee Maamadoon osoo sodaatu baatee na ajaa'ibaa Baharri nama kageetiin danda'u. Laki abbaan yaani nuyi wallahi laga xiyyaaruma isaatiin achi si baasu waan afiiko wallahi laazim xiyyaaruma laga bishaan wayititu jira laga keenya jechuudha bishaan jira xuuxuu hin jira miti irra ce'anii gama keenya asbaan kana jira gaafa akka malee roobee isiin sun guutte ani laga gama bula malee asin bahu. Ati ganda kenna bakka. Mammaa kan jira beektaa ganda keessa. Bishaan jilbaa olii jilba kiyyaa miti jettee aliin jedhanii hin jiru. Wallaan jilba kooti miti. Haadha faatee dildilli hin jiru maa kan keessanii karaa biyya keessan fakkeenyaaf jala bishaan boora. Noon gadi qoota akka jira barta gisee kun wannoodhaa keessa uttaaltee hagama baataa bar. Uttaaltee hagama fiiddee uttaaltee gama kabaatu jira bar. Anggaru bishaan xiqqoodha jechuudha sun. Gaafa guuttallee siin akkasii nama fuudhee. Isima san yoo guuttee jettee akka malee guuttee akkuma gubbaa kanarratti akkana ol faca'aa isima san nasiin ceewwan. An bishaaniin qoosaan beeku. Bishaanis ibiddaan hin qoosan. Anu baay'ee sodaadha garuu wallaahi laazimmi naanumaaf bishaan tuna kaasnaan itti deeme malee baay'ee sodaadha. Isin waan biraa jettanii obboleessi keenya kun na ajjeesee ooleen. Obboleessi keenya kan isin argitan kun Baharatti na jiisee oole. Kuwini moo? Wallahi billahi abdii isaa jechuun osoo rabbii kiyyaa abdadhe uummata akka kan ta'an abdii isaa obboleessi keenya Baharatti utaalee akkana daakamee seeraan daakaa jira. Ani ilaalan yoo inni ilaalu edaa inni rakkatee of duuba zoora. Ana eegaa jira ta'ee. Maalitti asitti taree oole aandammoo akkuma haadha faateeti bishaan asii seenee jennaan inshaallah achitti bishaan ol nama deebisee fa'a nama ajjeesaami. Ani seennaan seenne bakka dhaqa. Maagariin ti'a mandaatti waabeen beektanii miti waabee giddibii. Wallahi akka barbaaddee akka qurxummii kanatti jala seentee jala yeroo kun nama fudhatee nama liqimsee jedhee fan baafti maagariin tu. Sirriitti jechuudha. Ati eenyu baatare oo jabbaatu. Kan biyyaatiif ikkoo kun tokkoon bahara guddaadhaa baraadha faate. Haallee hin daa korbaayisoo yaachini. Waabeen beektu ati maa waabeen bar waabeen asii miti bar leemman torba saddeetu naqabu. Waabeen sun akka gibeeti moo akka jechuun bishaan guddaadha waabeen sun. Gibeeti jechuun waabee giddibii jedhanii bara asii miti abdisan bishaan ciisaa bar bishaan asiitii miti. Anyway satamma waan ofii deemi rakkinaan qabu siilee miti shii birmannaa wali daakii beeku asir baay'ee jira jaarfilii. Hin deemin. Wallahi laazimaadha faate hin deemin. Inni iman deemin bishaan karaa Liibiyaa ansii hima wallahi isa si. Ati yoo deemuu barbaadde bishaan yoo deemuu barbaadde adda faate qurxummii wayii leenjisi qurxummii wayii. Dimaafuu hin deema jettee inni yaateen anu amma Liibiyaa yeroo dhufe jechuudha. Waan ofii ani yeroo Liibiyaa dhufuudhaaf yaada jechuudha. Dura baay'ee nama waa'ee Liibiyaa natti dubbatu imayyuu bakka jalaan dhaggeeffadhu ture. Amma ka'ee deeme amma murteessee jechuudha toon dura itti yaadin. Garuu erga sanaan hagala hedduu tokko baay'ee tokko bakka natti dhagahamee ture baay'ee tokkochitti rakkadhisaniifuu wallaahi ulfaataadha. Bahara jechuun kan namni osoo si biratti markabni lixee fa'ee nyaatamu akkana ilaalaa bira darbitu bar. Markabi akkanatti osoo nu laalu
Markaba akkamatti gallitu bakka fayyumti isaa jechuudha fuuldura keetii. Baga rabbi keessas baasanii wayis. Amma alfaata rifachiisee miittee rafte. Maanu asfaraadhaate sila nama gana bahara deemu Deeme wallaahi laazim. ani Liibiyaa jira. Mudiin qabatanii haadha faata raftu maa waan bishaanii maana malee seenaa beekame saaboo. Haganaas amma torbee nama laayiviin dhuftu saabaa bishaanii. Bareeda. Kottaa Liibiyaan bareeda jira. Wallaahi Liibiyaan bareedaa miti. Wallaahi bareedaa miti. Xalaati kiyya kara Liibiyaan deemin garuu an akkas jedha kara kiyyaati. Wallaahi. Silaati faayee dallaalaa taate miti. Kaayiroon diinni kiyya kaayiroon dhufin jedhaan. Haati faate Liibiyaa deemte akkuma tuyyuu jette takka baharallee yaaddu gara biyyaallee galagaluu yaaddu. Achitti dallaalaa taatee dhiiga ilmaan Oromoo achitti gadi dhuudi. Abiibii maal taate ati? An Liibiyaa gaseene jennaan moo? Achi ilaalee haalli qilleensa ulfannan achumatti hafa. Kana jedhaafan hawaalaadhaan biyya jiisi taate. Wallaahi achumatti hafee jarattiidhaan walii galee jarattiidhaan hojii kiyya seena. Tokkicha namaata isaa ka'uu dhiisuu danda'a rakkoon isaa beektaa amma laal itti deddeebi'uu. Yeroo meeqaffaadhaan baate? Yeroo ja'a. Allahu akbar takbiir. Alhamdulillah kana caaltullee argadhe. Bishaanirra yeroo jaamu. Wallaahi Allah shaahideen wallaahi si'a ja'a deema. Si'a shan deeme ja'a farra seen. Maali yeroo jaa? Tasaa kan yeroo kan qabamee deebi'aa yeroo kan karaatti Masritti badii baay'ee balleessuun oolta. Saniifi miti obboleessoo ani beekta Liibiyaarraan iyyuu miti ka seeneyyuu Tuunisiyaarraan seeneyyuu an Liibiyaarraan tasaa kan si'a lama mokkoreen didee Tuunisiyaa seenee achi booda achirraan dammoo si'a afur mokkoree achirraan seenee jechuudha. Tuunisiirraa si'a afur moo? Yaa Tuunisiirraan si'a afur mokkore Liibiyaarraan si'a lama. Hagatuu wal dhabdan nama wayite. Anta biyya ani deeme maraayyuu deddeemtee jirte obboleettiin teenne. Achirraan deeme amma wallaahi nama hedduu nama wajjin magaazina fa'i keessa turre namni sibiraa dhumate hin jiru. Jechuun markaba ani keessa jiru osoo hin taane ka dudduuba kiyya jiru keessaa gooddinyooti kan namni ani beeku namni waliin turre ka du'antu jira. Maqaa rabbiitiin nu qabe tokkollee rabbii jedhaatii waa ofii taana fuuyisaa illee ni fuuta rabbiin gara keeriin qabu saaboo jira saaba akkana wallaahi. Ati waan ofii fitinaadha kaa maal godharree fitinaadha carraanii akkasuma akkas nama gootu maaliif garuu hayyoo kiyyaaf jedheen maaliif haadha faatee kan dhale ittiin jedhamu akka meeshaallah ottee jedhee. Fuuyisaa beeta wallaahi. Anyways maanni beeta imagine amma osoo maammadoo tokko kan jiruun halkaa fi iddoo kanatu deema. Badru ati meeqa mokkorte? Afurii sin afur fayyuma sadafa baay'ee sa'a. Itoophiyaarraa kaa'ate. Yemen Itoophiyaarraa afur shan kan jedhamu kun bar baharan deemtaa poolisiin si qabaa hin deebita hin hidhamta. Mana hidhaatii baatee ammallee ganzaba walii qabattee deemtee mokkorte. Poolisiin si qaba hin deebita. Ammallee mokkorte poolisiin si qaba hin deebita. Maallaquma kana cabachabdee macarrashaarraa akkasiin namaatti sakka. Poolisii qofa fa'i miti bar rakkoo nama intinaan fa'i karaatti tabalaasha amma gaafa ji'a ja'affaa keessa jechuudha 2023 namni baay'een bakka meeditiraaniyaa sanatti dhume sana argite. Wanti sunillee akka addunyaatti baay'ee gadhiisaa turan gaafa sana nullee viidiyoo guyyaan waraabanii turan nuuyyuu gadhiifamne. Gaafa sallaal gaafa san nuti dammoo Tuunisii deebine Tuunisii seenne nuti. Gaaf kam meettisil? Markaba keenyatu hafe gaafa san nuti intinaadhaan jirra. Boottiidhaan. No 2023 ji'a ja'affaa keessa. Kawannaa itti obboleettiin teenna. Gizee walitti tokkosan tokko gizee san neeta. Waggaa darbe kana jechuun nama baay'eetu dhume guyyaa gaafa sanaa. Gaaf dooniin gubate jettamoo gaaf walitti tokko. No. Markabi tokko nama 600 baadhatee nama 600 ka jiru. Meeditiraaniyaa keessatti hin garagalleen dhumanne namni sun. Yaa dhagayeera. Kan biraallee yoo xiqqaate nama 1000 meeqa dhume gaafa san. Guyyaa gaafa sanii nullee guyyaa gaafa sanii bishaan irra jira. Nullee bakka sanaa zoorree deebine Tuunisiyaa seenne jechuudha.
bakka jarritti dhuman sanarraa. Baga rabbi si baase please haadha faayidee yaada waan akkaan naaseen please. Amma silaa maal inni akkana dhumiinsa kana ga'e maal inni fakkeenyaaf jechuun rakkina dooniin sun qabu moo rakkina shufeeraati moo kun bahee kakuu. Ono bishaani. Haadha faate bishaantu sitti karaa kanumatti deemaa nagaadhumarra deemaa jirtu bishaan bakkuma inni sitti dhufu hin beektu. Bakka ammuma ka'ee bishaan guddaan kun dammoo hedduu ulfaata. Sila makiinaa wayii seetamu ati doonii haadha faate rakkina shufeeraati moo rakkina doonii itti ga'eetu bahararra deemaa bara. Argee bara fakkeenyaaf dooniin kun asii liqeeffamee kun karaa san kute inuma kutee deema. Ka isa duubaan dhufu ni liqeeffama. Qadaran jedhaa bishaantu sitti ka'a karaatti jechuudha. Caalti wanna godhe ammoonni godhe. Ijoollee liibartoolee baay'ee miira keessa seentee jirti caaltuun obboleettiin teennaa. Inshallah guyyaa tokko ani anas sooshaal miidiyaa kan intarfiisii godhan dubbattaa. Bishaan saaltooni qabaasa jedha tokko. Saaltoo maali? Bannee qaba malee saaltoo ajaa'ibaa qaba bishaan. Saaltoo ajaa'ibaa qaba. Saaltoo maa inni beekaa? Saaltoo jechuun karaa wayita akkana deemtu waan gudaan guddoo waan akka irraan utaalan bahaari saaltoo akka fakkeenya karaa makiinaa kana jechuudha. Dambalii yaa akka karaa makiinaa wayita jidduutti fa'aa akka makiinaa ispiidii qannasu fa'aa godhan tokko hin jiru. Waan akkasiisan qaba yaa dambaliidha. Dambalii ajaa'ibaa qaba bahaarri saaltoo ni qaba. Bishaan biyya keenyattuu dambalii hin qabamaa. Dasira argaru guddaa ulfattee gammalee gaddiifte jechuudha. Ani guyyaa wal takka jedhee yaabbadhe. Dura yaabbadhe beektaa bakka markabni akkana hojjettu san dooniin. Akkana wayita dooniin godhattee gaayettu. Wallaahi billaahi shaadaa dhibbaa ol qabadheeraan. Adda dooniin akkana godhattu. Beelee badana mana keekii tana gurguradhee. Itoophiyaa xiyyaaraan seenuun ni danda'ama. Sila beela maaliin nama dhaga'ama si bishaan sanarratti ofii. Ani beela. Laal karaa bishaanii kana guyyaan abdii kutadhe gaafa kan beekta gaafa namichi taa'ee nama nyaadhe jedhe san. Piingoo moo? Maali yaada beektaa osoo yaadillee bargiisee tokko akkanumatti taa'ee kuuma kiyya kana duruunfadhe osoo achirratti anaafee tokko na biratti hafee akka namicha sanii na nyaatee hooyi. Ati nama si nyaatutti si garrama si nyaateetu iyyuu osoo tarrafeen jettu maal taate sidha bulii 10 moo bulii 10 wayii achirra ture obboleessi kenna. Habiibi sun na argannaan na keessa galee na holqa akka bineessaatti. Ati homaayyuu hin taatu iyyuu malee osoo luka kee inni nyaatee hin fitin wallumaan nyaattanii arsila luka kee. Jiraachuuf jecha nyaatee bara innillee maal godha kaa? Guyyaa meeqa? Jiraachuuf jedheeti nyaate maal haa godhu? Nama nyaatee mee haadha faate ati kee ofirraa murtee nyaatta. Amma waan kana qayyaraa billaalee namni gadi Liibiyaa jira. Isaa bakka amma dhugaa rabbi namni dhuguma amma Liibiyaa fa'aa kan jiru jira. Taa'ee bishaan sana eeggataa ati taatu iyyuu malee caaltu ati masmaayyuu hin qabduuti. Tori isintu na gaafate baraan immoo waan sochuu danda'u beektee dhugaanuma himaan dammoo saniif. Waan ofii kan jijjiiramte galtee jijjiiramte. Tuni garuu masmaan qabdu. Aarama gogaan ishii amma kaara. Waan ofii qayyaramte obboleettiin teennatu ni dhakaadha. Homta akka masmaan qabdu. Keessa dabarte kaayisii nafiifti namni keessa darbaree maal ta'a? Keessa taruu miti anin osoo keessa jiru gaafa fiilmii shaarkii ilaalee fiilmii qurxummii ilaalee barka ganaa bahaara deemu bar Liibiyaa irra taa'ee fiilmii qurxummii ilaale. Wallaahi billaa addunyaan naggalabbatan maaltu laali naan jedhee halkan guutuu fiilmii shaarkii ilaalee. Anuu koo Itoophiyaatti argaa barka isiin akkana fiigaa dhufeeti. Doonii kana gubbaa afaan nama kana qalawu godhee gaddeebi'u argaa bara. Hin jiru shaarkiidhaan amma akka. Lammata yoo salaatee dheeranii lammata yoo salaatee mara dhiyeessa laffaa qaamina lammata. Warra kafa irra dhayuu hin danda'ani meeshaan qabanii. Amma waan sinaa himee mannaatiin haasan nama jira. Ani keessiin kee guddaa osoo intarvii godhamee jechuun intarvii guddaa. Bakka anas si godhaa siin jee bara anas si godhaa siin jedhe. Yaa intarvii bareedaa. Anas si godhaa akka ajaa'ibaa kanatti intarvii sirraa fuudhee jechuudha. Kasaan namoota hin jennu. Afaan Oromoo isaa haasettan eeggadhaa nullee eeggadhaa afaan Oromoo illee eeggadhaa maa inni anas si godhaan saayiboo. Ileela. Gochaa fi Yuutuubii bara dhugaa eegaa godhuu barbaadde.
Already YouTubein qabaannu qabiin baratu itti dabaltii faati illee eega godhuu barbaadde yuutuubii baradhu itti yuutuubii la godha. YouTube so follow godha subscribe godha gaafa zawi. Awwala YouTube kana dur. Haadha faate maal jechuudha? Baltazara. Wayii tokko laal waan jedhu ani masjiida lama ijaara jedhee waan